Oduun ispoortii maddeen Afrikaatti qabanneetti hunda darbu gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaatiin Keep Verdeen seenaa ishee keessatti biyya xiqqoo dorgommii kanarratti yeroo lammaffaaf hirmaattee ta'uudhaan galmooftee jirti. Naayijeeriyaan, Gaaboon, Kaameruunii fi Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo carraa lammaffaatiin darbuu qabu xiinxala ESPN Abdurrahmaan Amiin akka itti aanutti qindeesse. Euphoria on the pitch as Cape Verde makes history. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota ardii Afrikaa torban kana keessa goolabameen biyyoonni 9 waancaa addunyaa 2026 irratti hirmaannaa isaanii mirkaneeffatanii adda bahaniiru. Tikeettii gara Ameerikaa kaabaa isaanii malchiisuu harkatti galfachuudhaaf morkii obsa fixachiisaa taasisaa turaniin biyyoonni kana dura takkaa hin hirmaatin carraa yoo argatan faallaa sanaa biyyoota jajjaboo hedduun ammoo carraa kana dhabaniiru. Taphoonni ramaddii haa goolabamuyyuu malee biyyoota ramaddii isaanii sadarkaa lammaffaan xumuran keessaa kan qabxii fooyyee qaban 4 waliin morkachuun biyyiti takka tapha mo'atanii darbuu biyya ardii biroo waliin morkataniif darbuuf qophaa'aa jiru. Gaaboon, Kaameruun, Burkina Faasoo fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoon biyyoota carraa dhibboo kanaan hirmaannaa waancaa addunyaa 2026 argachuuf qophaa'aa jiranidha. Cape Verdeans are celebrating the only way they know how. The Blue Shark Cape Verdeen yeroo jalqabaatiif dorgommii biyyoonni kamuu irratti hirmaachuuf hawwan kan argachuun seenaa haaraa katabde. Ramaddii kana keessa kan turte Kaameruun of dagachuu isheetiin biyyiti odola xiqqoo galaana Atlaantikiin marfamtee jirtu Verdeen carraa kan argatte. Biyyoota bara kana yeroo jalqabaatiif hirmaannaa dorgommichaa argatan Joordaanii fi Uzbeekistaanitti aanuudhaan biyya sadaffaa yeroo jalqabaaf hirmaatte ta'uunis galmoofte. Biyyiti bal'inni ishee iskuweer kiiloomeetirii 4,033 ta'ee fi baay'ina uummataa 500 hin caalle qabdu Keep Verdeen biyya xiqqoo hirmaannaa dorgommichaa argatteedha. Ayislaandii bara 2018 waancaa addunyaa Raashiyaan qopheessite irratti biyya xiqqoo dorgommichaan hirmaatte kan yeroo maraa yoo taatu Keep Verdeen ammoo lammaffaadha. Biyyattiin bara 2013 yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa irratti hirmaachuun amma sadarkaa kubbaa miilaa ishee fooyyessite waggoota 12 booda hirmaannaa waancaa addunyaa argatte. Biyyoota Afrikaa keessaa waancaa addunyaa irratti yeroo 8 hirmaachuun riikardii kan qabdu Kaameruun ramaddii Keep Verdee keessaa sadarkaa lammaffaan xumuruun hiree biraa eegaa jirti. Leenjisaan Kaameruun lammiin Beeljiyeem Maarki Biriyaas bulchiinsi ispoortii biyyattii rakkoo jabaa qabaachuu kaasuun Kaameruun ammatti rakkoo keessa jirti. Osoo wanti hundi qixa sirriin deemaa jiraate nuti silaa har'a hirmaannaa ni mirkaneeffanna ture jedhan. Afrikaan kibbaas morkii obsa fixachiisaa boodaa hirmaannaa dorgommichaa argatte. Ramaddii kana Naayijeeriyaan biyya dursitee eeggamte taatus taphni xumuraa Afrikaan kibbaa Ruwaandaa injifattee hiree ishee jalaa dukkaneesse. Afrikaan kibbaa waancaa addunyaa bara 2010 ofiif erga qopheessitee waggoota 15 booda yeroo jalqabaaf hirmaachuu isheeti. Biyyattiin hanga tapha xumuraatti Naayijeeriyaa fi Beeniin waliin wal eeggachaa turuun dhumarratti qabxii tokko qofaan caaluun carraa hirmaannaa argatte. Waancaa Afrikaa irratti biyyattii sadarkaa sadaffaan kan xumursiisan leenjisaan Baafaanaa Hugo Biruus torbee darbee biyyattii waancaa addunyaa irratti akka hirmaachisan waadaa galanis dhugoomsaniiru. Morokoon biyya ardichaa taphoota hundaa injifachuun darbite yoo taatu seenaa biyyoota Afrikaa waancaa addunyaatiin kana dura fooyyessite sanaa irra deebitiif biyya eeggamtuudha. Biyyattiin bara 2022 walakkaa xumuraa dorgommichaa gahuun Firaansiin mo'amtee waggaa 3 booda deebitee hirmaachuun seenaa sana fooyyessuuf carraa argatte. Morokoon taphoota taphatte hundaa yoo injifattu morkattoota ishee irratti goolii 22 galchuun goolii 2 qofa keessummeessuun ishee seenaa caaluuf akka eeggamtu ishee taasiseera. Biyya Afrikaa osoo hin mo'amin dorgommichaaf darbite jalqabaas ta'uun galmoofte. Dabalataan taphoota intarnaashinaala 16 walitti aansuun kan injifatte Morokoon akkuma addunyaattu riikardii Ispeen bara 2009 taphoota 15 walitti aansuun injifattes fooyyessite. Waliid Regraagus bara 1976 booda biyyattii waancaan walitti araarsuuf hojjechaa jiru. Dursaan taphattoota Morokoo Ashraf Hakimii seenaa kana dura hin turre taphoota 16 walitti aansuun injifanne garuu ammoo sadarkaa fooyyee irra hin jirru waancaa injifachuuf qindoomina cimaa nu barbaachisa jedhe. Walumaa galatti Afrikaa irraa biyyoota 9 hirmaannaa waancaa addunyaa argatan keessaa Keep Verdee qofatu yeroo jalqabaatiif hirmaata. Kaameruun carraa dhibbaa qabduun yoo darbite biyyoota Afrikaa bara 2025 hirmaatan hundaa deebi'anii arguu dandeenya. Ijiptii dorgommiin tokko jala darbuun Aljeeriyaa fi Koot Divaar ammoo waltajjii lamaan booda waancaa addunyaatti deebi'anii hirmaannaa argatanii.
Leenjisaan Cheelsii Inzoo Maareeshkaan tapha tokkoof mallaqa adabamaniiru. Tapha Cheelsiin Liverpool gool 2-1 injifate irratti leenjisaan Cheelsii Inzoo Maareeshkaan amala badaa mul'iseen tapha tokkoof mallaqa adabamuu FA'n England beeksise. Steve Williams goolii erga galcheen booda taphattoota isaa waliin gammachuu isaa bifa addaan kan ibsate Inzoo Maareeshkaan abbaa murtee taphichaa Antoonii Teelariin kaardii akeekkachiisaa 2 argateera. Waldaan kubbaa miilaa England ibsa baaseen gochaan kun garee murkataa kan jeequ amala gaarii hin taanedha jechuun tapha tokkoo fi paawundii 8,000 adabuu beeksise. Tapha Cheelsiin sanbataa gara City Ground imaluun Nottingham Forest waliin taphatu Inzoo Maareeshkaan garee isaanii hin dursan jedhame. Cheelsiin qabxii 11 Premier League Englandiin sadarkaa 7ffaarratti argama. Moises Caicedoon taphataa murteessaa Cheelsii ta'uu mirkaneessaa jira jedhame. Cheelsiin yeroo isaa mallatteessifatu maaliif riikaardii British akka fooyyessi agarsiisaa jira jedhamuun jajamaa jira. Cheelsiin bara 2023 Moises Caicedo gatii ka'umsaa paawundii miiliyoona 100 Brighton irraa mallatteessifate. Jirraan kun yeroos riikardii liigichaa ture. Lammiin Ecuador ganna 23 Caicedoon yeroof tooftaa kilabichaan dafee wal baruu baatus waggoota lamaan darban taphattoota ciccimoo sarara jidduu addunyaa keessaa tokko ture. Cheelsiin torbee torbaffaan shaampiyoonii liigichaa Liverpool goolii 2-1 yoo injifatu Caicedoon goolii jalqabaa Cheelsii taphataa galcheedha. BBC Sport irratti guyyaa sana xiinxalaa kan ture Alan Shearer sarara jidduu irratti taphataa waan hundaa qabudha. Amaloota Frank Lampard fi N'Golo Kantenis wal isa fakkeessutu irraa mul'ata jedhe. Amma Caicedoon Claudio Makelele fi N'Golo Kanteetti aanuudhaan taphattoota ciccimoo sarara jidduu kilabichaa kan yeroo maraa keessatti dabalameera jedhe. Xiinxalaan kubbaa miilaa Sky Sport Gaarii Neevil ammoo ammatti taphataan cimaan sarara jidduu liigichaa isa madaaluu hin jiru jedheera. Caicedoon bara kana taphattoota kilabichaaf goolii hedduu galchan keessaayis durarratti argama. Ragaan lakkoofsa optaa akka agarsiisutti taphattoota sarara jidduu liigota 5 gurguddoo Awurooppaa keessa kubbaa 28 taphattoota garee faallaa harkaa buusuun taphataan isa gitu hin jiru. Kun ammoo taphattoota Cheelsii hunda keessaa harka 23 yoo uwwisu erga bara 2007 as riikardii ta'uun qabamee fi bara darbeerraa kaasee yeroo 142 kubbaa taphattoota irraa buufachuunis taphataan isa gitu hin jiru. Taphattoonni ciccimoon sarara jidduu liigichaa Declan Rice fi Ryan Gravenberch isatti aanuun lammaffaa fi sadaffaadha. Yeroo 18 ammoo taphattoonni garee faallaa kubbaa walii kennan kallattii jalaa jijjiiruun akka sirnaan walii hin kennine gochuun taphataa durarratti argamudha. Caicedoon bara kana kilabichaaf goolii 3 yoo galchu isaan keessaa 2 sarara peenaalitiin alaa iddoo hin eeggamne irraa galchuun ga'umsa isaa daran kan ittiin mul'isedha. Akkasuma sarara ittisaa kilabichaas gargaaruun madaala tapha kilabichaa taphataa eegsisuudha. Dhaabbanni mirga taphattoota Professionaalaa fi biroo akka beeksisetti Caicedoon taphataa murteessaa Cheelsii ta'uu isaa bira darbee taphattoota biroo caalaa hojiin humnaa olii itti baay'achaa jira jedhe. Bara 2024 ji'a onkololeessaa keessaa torbee 2 jidduutti taphoota 4 biyyaa fi kilaba isaatiif taphachuuf jecha kiiloomeetira 25,000 ol imaluun isaa kanaaf ragaa ta'uu danda'a. Taphatichi guyyoota 14 keessatti ardii 2 fi biyyoota 3 qaxxaamuruun daqiiqaa 360 yoo taphatu boqonnaan jidduu kanatti isaaf kenname sa'aatii 110 qofa ta'uun Fifpiroo akka komatu kan isa taasises kanuma. Kana malees bara darbee Caicedoon taphoota liigichaa hundaa taphachuun erga bara 2005 Lampaardii kana hojjete as taphataa Cheelsii jalqabaa ta'eera. Bara kanas taphoota liigichaa fi Champions Leagues hundaa yoo taphatu tapha waancaa Karabaa'oo Cheelsiin goolii 2-1 Lincoln City injifate irratti qofa boqonnaa argate. Goolii eegaan duraanii Manchester City fi Cheelsii amma leenjisaa gargaaraa Enzo Maresca ta'uun tajaajilaa kan jiru Willy Caballero taphatichi waancaa kilaboota addunyaarraa jalqabee biyyaa fi kilabichaafis taphachuun boqonnaa hin qabu. Dhimmi isaa to'annoo keenya barbaachisa jedhe. As dhiyeenya dadhabbiin irraa mul'achaa jiraachuus maddoonni taphatichatti dhiyoo ta'an barreessaniiru. Waliigaltee hanga bara 2032 Stamford Bridge isa tursiisu kan mallatteessee Moises Caicedoon kana boodas taphataa Cheelsiin bu'aa hedduu irraa eegaa jirudha.
Badhaasa Golden Boyiif kaadhimamtoonni xumuraa 25 ifoomanii jiru. Gaazexaa Italii Tutto Ispoortiin kan qophaa'u badhaasni Golden Boy taphattoota dargaggootaa umriin isaanii 21 gadi ta'aniif kennama. Kan bara 2025 Desire Due, Arda Guler, Luis Skelly fi Kenan Yildiz ni eegamu. Sadarkaa UEFA'n baasuun liigota gurguddoo jedhaman 25 jalqabaa keessaa qofaa yoo filatamu taphataan tokko badhaasaa kana yeroo lama waan hin fudhanneef bara darbee kan injifate Lamine Yamal keessatti hin hammatamne. Taphattoota 25 kaadhimaman keessaa Champions League'n kan injifate Paris Saint-Germain fi Real Madrid taphattoota hedduu filachiisanii jiru. Ballon d'Or sadarkaa 14ffaan kan xumure Desire Due taphataa badhaasa kana fudhataaf eegamudha. Kilaboota Premier League keessaa Luis Skelly, Ethan Nwaneri, Lucas Berguel, Archie Gray, Steve Williams, Jorel Hato, Leny Yoro, Nico Orelli fi Giovanni Leon kaadhimamtoota keessatti argamu. Pau Kubarsi, Dian Huijsen, Franco Mastantuono, Warren Zaire, Emery Seni, Mayulu, Giovanni Konda fi Jobe Bellingham kaadhimamtoota keessatti argamu. Badhaasni kun muddee dhufu keessa kennama jedhamee eegama. Taphataan sarar gidduu Baarseloonaa Frank de Jong waliigaltee haaraa mallatteesse. Taphataan umrii 28 lammii Neezerlaandis Frank de Jong bara 2019 Ajax Amsterdam irraa Baarseloonaatti yoo makamu waggoota 7 kilabicha keessa taphateera. Waancaa La Liigaa fi Copa del Rey 2 Baarseloonaa waliin kan mirkaneeffate Frank de Jong waliigaltee isaa amma bara 2029tti dheeressuu kilabichi ifoomsee jira. De Jong miidhamaan rakkachaa turus erga Hansi Flick Baarseloonaa leenjisuu eegalanii sarara gidduu irratti Pirri waliin qindoomina mul'iseen bakka isaa deebisee argateera. Frank de Jong yeroo jabana pirezidaantii duraanii kilabichaa Josef Maria Bartomeu kilabichatti yoo makamu taphattoota kaffaltii olaanaa argatan keessaa tokkodha. Waliigaltee haaraa kanaan garuu kaffaltii isaa hir'isuun kilabicha keessa turuuf mallatteesse. Baarseloonaa sababa kaffaltii isaaf jecha bara 2022 gurguruuf yaadaa turus de Jong kilabicha keessa turuun taphoota 250 warra Bluegranaaf taphatee jira. Yeroo hunda Baarseloonaaf taphachuu hawwaan guddadhe kan jedhe de Jong ammas abjuu koo jiraachaa Baarseloonaa waliin waancaa hedduu argachuun barbaada. Sana keessaa Champions League Awurooppaa isa tokko jedhe. Lionel Messiin dorgommii kubbaa miilaa Messi Cup jedhamu Maayamitti hundeesse. Lionel Messiin dorgommii dargaggoota Messi Cup jedhu hundeessuu beeksisee jira. Dorgommiin kun muddee 9-14 Maayamitti kan dorgomu yoo ta'u, kaayyoon isaas dhaloota haaraa akka isaa ta'uuf abjootaan argachuu fi guddisuudha. Dorgommii jalqabaa waancaa Messi irratti kilaboonni 8 umrii 16 gadi irra jiran hirmaatu. England irraa Manchester City fi Chelsea, Spain irraa Atletico Madrid fi Barcelona yoo hirmaatan, Inter Miami, River Plate, Inter Milan fi Newell's Old Boys dorgommii kana irratti hirmaatu. Dorgommii guddattoota addunyaa kanaan turtii guyyaa 6 booda taphoonni 18 ni taphatamu. Lionel Messiin kuni dhimma dhaloota haaraati dorgommii kubbaa miilaa oli jechuunis ibseera. Gareen dubartoota Itoophiyaa gulaallii waancaa Afrikaatiif qophii jabeessee dhufee jira. Waancaa Afrikaa bara 2026 Morookoon qopheessuuf darbuuf gareen dubartoota Itoophiyaa tapha daqiiqaa 180tiin hiree ofii bara. Gulaallii xumuraa Taanzaaniyaa waliin qabaniif leenjisaan garee biyyaalessa Itoophiyaa Yoosef Gabrawald taphattoota 30 filatan keessaa jaarrisuun torbee 3 Finfinneetti qophaa'u itti fufanii jiru. Garichi taphoota madaallii ga'umsaas taphachaa jira. Kilaba Taanzaaniyaa Young Princess kan taphatu Aragaash Kaalsaa fi yaaliif gara Ameerikaa kan deemte Seenaaf Waaqumaa har'a garichatti makamu jedhamee jira. Lusiiwwan tapha jalqabaa gara Daar es Salaam imaluun onkoloolessa 12 Taanzaaniyaa waliin taphatu. Tapha deemee ammoo onkoloolessa 18 Finfinneetti erga taphatanii booda qabxii waliigalaatiin gareen mo'ate waancaa Afrikaatiif darba. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa injifannaan waggoota 14 booda hirmaannaa waancaa Afrikaa dubartoota argata.